jaartin tiyya eega tiktok eegaltee bishaanuma jigee ol qabuuf irraa dhiiste bar jaartuma tiyyaa nadhee malee nama biraati miti. Ati fingartu bara osoo yaadduu kun hojjuu keessaa dhumte dhiiraa qalloo akka ulee kibriitaa taate. Jaartuma tiyyaan tiktok kanarraa dadhabe. Jaartin tee akkamitti tiktok fayyadamuu eegaltee ati tiktok kana dhiisi jettee irraa dadhabde. Isin jirtanii dhalaan kun hojjinni hundatti heerumu jirti. Isiniin kun dhiiramoo dhalaadhaan hundi abbaan mana. Wal hillollee wahumaan dhiisi jeeni sanumaa chaartee na dhooyte. Mana namaa dhayxanis sanuu aartanii haatan. Tun keessa gaddeemtee garaa nyaattee kaatee toomaa bunaa fuutee mataa kana bakka lamaan na baaften siin jee. Ati ammas fingaluu dhiisi gaafa fuute malee. Ati namni viidiyoo kana ilaalaa jirtu YouTube chaanala keenya kana subscribe godhuu fi godhuu dhabuu kee irra deebi'i mirkaneeffadhu. YouTube kana subscribe godhuun homaa takka waan isinirraa hir'isu hin qabu. Nuuf garuu waan nuuf dabaluu qaba. Kanaaf subscribe, like, share, comment gochuudhaan viidiyoo kana eegalaa. Amma kallattummaan gama viidiyoo. Maal haajamtee gara waajjira keenya hawaasummaatti dhufte rakkootu jira. Rakkoollee walii lama rakkoo jabduu na fide. Odeessimee maaltu rakkoos ta'e? Tiktok kanaan rakkoo na ta'e. Akkamitti tiktok rakkoos ta'e? Jaartuma tiyyaan tiktok kanarraa dadhabe. Jaartiin tee akkamitti tiktok fayyadamuu eegaltee ati tiktok kana dhiisi jettee irraa dadhabde? Beerri gandaa hundi silkii guddoo qaba. Ani hoo maaliiniin isaanii gadi jettee dubbiin aggoonaanin silkii guddoo bitee harka kaa'e bar. Achi booda hoo? Achi booda maal gaafatta gaa tiktok irra baate? Osoo ati irratti hin beekinmoo? Tiktok banachuu isii osoon hin arkiniin isuma tiktok guddatee fi liivii teessuu arke. Oromoo farshoo hin barsiisanii yooni farshoo barsiisan shaayii dheettee daabboon tuqatti yeroo jaan hin dhageenyeeti. Akkas jechuullee numaan dhagahe yoom koomentii tiktok laaltee amala na jijjiirratti yaade? Koomentii tiktok laaltee amala natti jijjiirratte yeroo jettu gaa. Jaartiin tiyya eega tiktok eegaltee bishaanuma jigee ol qabuuf irraa dhiiste bara. Akkamitti gaa? Tiktok isii jalatti nama qashxijee koomentii isii barreessu hedduu gortee yoon isaan gargar bees kan na fuudhu hedduudha jettee yaaduu jalqabde. Miskiina wallaahi nama meeqaatu koomentii hordoftoota isaa laalee kararraa jallate. Kunoo akkanattiin jaartuma tiyya tiktok irraa dadhabee gama keessan dhufe. Dubbii fi jaartiin gabaabduu bareedaa waan gootuu sitti himaa sirriin na dhageeffadhu. Tole maaliin godhuu danda'a naa himime? Wanti ati gootu yeroo isii raftee silkii sii fuudhee tiktok sii salliivii jalaa seeni hordoftoota isiitiin jaartii tiyya tanaan tiktok irraa dadhabe yeroo isiin viidiyoo maxxansitee fi liivii seente arrabsaa arrabaan jibbisiisaa jiiti hordoftoota siisan kadhadhu. Gaafa sani fi numa dhiiftiimi. Yeroo arrabaan dhukkee irraa kaasan jaalattee osoo hin taane dirqamteetti dhiisti. Yoo dhiisuu baatte siitu dhiisa. Dhumatti dubbin. Maal haajamtee dhufte? Beeksisa hin baaftan harka hin dorgomuu dhufe. Atiin dullachi kun maaliif waraana dorgomuu barbaadde? Yaadaan na dulloomse malee ganaa an dardaraa bar. Maaltu sirraa dardara ilkeenuu sirraa dhumte? Ilkee sukkaraa narraa fixee dubbii dhiisi na galmeessi. Ati ilkeen qabdu qoshoros nyaachuu hin dandeessu kanaafuu waraana deemuu hin dandeessu. Ilkeen rakkoon qabdu mooyyee fi Toomas fudhadheetiin deema kaneen itti daakkadhu. Wadaaja yaamamtan seete kan mooyyee fi Toomaa fudhattee deemtuuf dirree waraanatti. Asiin gattaa hime? Gattaa'ee kunoo. Maal taate namaa wal lolte? Lakkee namaa wal hin lolle. Duuba maaltu qotti mataa si bashayse? Jaartuma tiyyaa nadhee malee nama biraati miti. Maal irratti wal loltanii isin si dhooyte? Wal hin lollee wahumaan dhiisi jeeni sanumaa chaartee na dhooyte. Ati maal dhiisi jennaaniin isin aartee si dhooyte? Arraan booda hanga tujjaarroo ati jimaa hin qamayin ifirraa dhiisin jeen nama lamaan jimaa qarshii hummaa hin qamaanu. Achiin booda hoo? Yeroo saneef haaya jetteetuma osuma teessee qamaatuu dubbiin tun keessa gaddeemtee garaa nyaattee kaatee toomaa bunaa fuutee mataa kana bakka lamaan na baaften siin jee. Sa'aatiin kuyyuyyaa yoon fuudhe malee naman ta'u jettee kunoo jaartis fuute dalagallee kunoo mana mukaa harkatte maaluma yaadda sa'aatiin kun amma? Yaada maal baanta?
Ati fingartu bara osoo yaadduu kun hojjuu keessaa dhumte dhiiraa qalloo akka ulee kibriitaa taate. Yaanni eessatti hafaatis guyyaa mukaan kaasaa halkan lukaan kaasaa bula. Guyyaa mana mukaa dalagdaa tanaaf muka kaastaa halkan maaliif luka kaasaa bulta? Ati amma si fingaluu dhiisi gaafa fuute malee. Akka naaf galutti naaf himi ganaaf gala. Muyni dalagaatii yata guyyaati tanaaf hin kaasaa. Halkanis daartee manaanee gaabbar isin ispoortii bulchaa luka kaasaa. Abuyyuyyaa isin kalee nama dila saniin eenyutti hiriira boof akkas yaatanii? Hiriira maalii boo? Yoo hiriiran ta'e nama dila saniin eessa yaatan? Bakka itti qamoo jiru sanii abbaan manaa nu aarsee bakka biratti qamaatii jijjiirachuudhaaf yaa'u jirra malee hiriiraa miti. Mana namaa dhaqxanis sanuu aartanii yaatanii? Maaliif hin aarre inni akkamitti akkas nuun ja'a? Akkam isin hin jenni? Yaa shabaaba kayye isin fuudha diddanii kun akkanumatti etteessanii qamaatanii osoo isin jirtanii dhalaan kun hojjinni hundatti heerumu jirteessa isiniin kun dhiiramoo dhalaadha nuun jee abbaan manaa. Isinoo maal deebisaniif? Aaree lafa ol keetumaan quba baasaamee warra dhiira taatan jeeni warra dhiira taatan kaa'ana jala jee kophee harka guurannee yaa'u jirra sa'aati nu gartu san.